namni mana biyyee keessa galu yaanni inni yaadu hundinuu biyyarraa oliin ka'u jaanii hin dhageenyeeti. Haaya badaboo akkam taate. Gatiin xaaliyaan jirti akkumaan itti dhaqee fiduu dhabeetiin barumsumaa ofirraa dhiisee bara. Ati maal dalaggee jijjiirta akkattuu biftis jijjiiramte. Ati maal salaattee fiifuu kan irratti salaatanii. Wayi ana qofaa ka mana biyyee keessa galu jiru. Atis manuma biyyee keessa galu jirta. Sanuu ana mala kiyyatti jimaa hamaamaa dura qameetiin bareedaa boodarraa ansee qamahaanii beeytaami'atu. Osoon salaatu jiruutti hirribni na qabe. Yaa sheekaarraa akka malee haraareetiin osoon sommana qabuu sijaaraa dhuge. Siin sanuu san hin beeytu jimaan babbareedaan an keessaa filee kan mogga galfadhee boodaan qamahaa jiru kana luqqaaftee qamuuf eegalte bara. Barsiisaatu gatiixaa barbaaddee fiddu malee hin dhufinnaan jee hangammaa sanumaan barbaadu jiraa bara. Soommanni kee hin banne ni gubate malee seetus jaaraan dhugajee qarraatti dha'ee gube. Akkasitti kunoo intalti mana aammee jirtu san jimuma kiyyanaan dorgomtee na duraa tolu goote bara antanaafin mana isaan dhayne. Awuyyuu yaa'uccuu keessaa dhumtee maaluma yaadu jirtasa? Maaluma dalageetiin jiru tanafarraa jijjiira jeetiin yaadu jira gaa. Ati maal dalagdee jijjiirta akkattuu biftis jijjiiramte? Awoo aammee kabajaan gaariidha gaa. Sanuu mana biyyee keessa teessee yaada kanaa yaaddaami? Wayi ana qofaa ka mana biyyee keessa galu jiru. Atis manuma biyyee keessa galu jirta. Tahullee mana biyyee keessa waan galtuuf maal akka yaaddu adda baafachuu qabdaa bar dura. Maal jechuudha gaa namni mana biyyee keessa galu yaada akkam yaaduu qaba jaan. Namni mana biyyee keessa galu yaanni inni yaadu hundinuu biyyarraa oliin ka'u jaanii hin dhageenyeeti. No. Assalaamu alaikum sheekha. Waalaikum salaam amme. Sheekha gaafiin qabaa kam jetta? Gaafadhu shari'aan islaamaa zaahira. Yaa sheekaarraa akka malee haraareetiin osoon sommana qabuu sijaaraa dhuge. Wayi sommanni kiyya bade. Hin banne. Al sheeka kaniin sijaaraa dhuge akkamitti sommanni kiyya hin badini? Soommanni kee hin banne ni gubate malee seetus jaaraan dhugajee qarraatti dha'ee gube. Awoo dubbiin tee gurra nuguutte ati kalee galgala yeroo taraawwii salaatuuf masgida dhaqxe maal balleessite? Meen adii sinatti nafne kamaleen ta'e. Akkam taate? Osoon saffii lammaffara dhaabbadhee salaatu jiruutiin akka malee tahee bar osoon hin beekin. Haaya badaboo akkam taate? Osoon salaatu jiruutti hirribni na qabe. Achii booda hoo? Achiin booda osumaan hin beekiniin bar fuula duratti dheerinsaan kufe. Ni kufte malee wayii humaa balleessite. Silaamatuma kiyya qofaan kufe wayii rakkoo qaba. Saffiis dura jirtu sanirra kufte. Gurbaa saffii tokkoffarra jiru dhaweetiin gurbaan imaama dhawee kuffisee bar. Ati maal salaattee fiifuu kan irratti salaatanii? Achi booda maaltu ta'e duuba? Achiin booda uummanni guutuun bar salaata cabsanii kofluu kaa'anii rabbumaan na baase malee. Uummanni si beekanii duuba? Uummanni yoo salaamata baafatan nan dhiisan jeetiin osuma salaamatan baafateen antiyyaa salaata cabsee kutee bara osoon namuu nan beekin. Atiin kun maaliif barumsa dhiistee karaa gubbaa deddeemtasa? Hin dhiifne bar barsiisaatu waan san fiddu malee hin dhufinnaan jee anis waanuma saniin barbaadu jira. Baatii meeqa guutuu maaluma barbaadaaf barumsa dhiiste? Barsiisaatu gatiixaa barbaaddee fiddu malee hin dhufinnaan jee hangammaa sanumaan barbaadu jira bar. Gatiin xaasuni eessuma jirti hangammaa barbaadu jirti. Gatiin xaaliyaan jirti akkumaan itti dhaqee fiduu dhabeetiin barumsumaa ofirraa dhiisee bar. Yuyyaa kiyya nu kaasimee irra bacca manaa medhennee qamaanaa. Anachi dhaquu deemattummaan dhaqe. Maal taate maaliif hin dhenne na wajjin? Intalti mana ammee jirtu san akka isin na goote osoo beektuuti akkamitti barcaachira inni naan jetta? Akkam si goote bara waa quban qabu tanaafin sin jaa. Anaa qarshii dhabee jimaa liqee fudhatee barcaa dhaafachi dhaqee jimuma kiyya irratti naan dorgomtee fittee bar jimaa. Akkamitti isin dorgomtee fitte?
An akka isin jimaa qamaatun beeku zigaalumaafin kootu asii qinaa wajji qama jee yaame bar. Achi booda maaltu ta'e? An akkana jee isii yaamuufi isiin asiixee tolfattee makaddaati yaratti ciqilfattee feestaala jimaa harka keessee jimaa luqqaafattee qamuun tokkuma ta'e bar. Achiin boodoo? Sanuu waan amala kiyyatti jimaa hamaamaa dura qameetiin bareedaa boodarraa ansee qama haanii beektaa mi'atu. Kun amala kee tahuu an siifiin beekaa isin wayii sii beektii duuba. Isin sanuu san hin beektu jimaan babbareedaan an keessaa filee kan mogga galfadhee boodaan qama hajuu kana luqqaaftee qamuu eegalte bar. Intalti har'a baasa si baasee bar. Achi boodoo maaltu ta'e duuba? Anis boodarra aareetummaan osoo isin as deebitee muka bareedaa keessatti hafte kanan fuuna jeetiin muka bareedaa isii caalu fuudheetuma qamuu seenee baranis. Amma isin lamaan dorgommii eegaltan jechuudha. Akkasitti kunoo intalti mana aammee jirtu san jimuma kiyyanaan dorgomtee na duraa tolu gootee bar antanaafin mana isaan dhayne. No, 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 no.